Waan nama haasa'u kana dubartoonni keenya tokko barumsa irraa fudhattu jedhee yaada. Har'a ganama naan hirriba ka'u WhatsApp koo irratti barreeffamni tokko naa ergameen arge. Biriikoo akkam jirtaa nagaadha yeroo hirriba kaatee naa bilbilii wanta na gargaartutu jira. Adaraa waaqaaf lafa jedhame. Lakkoofsa Dubaay. Ani immoo bireen teessan naggaadheedha mitiire daldaltuudha. Eenyutu maallaqa narraan ergachuu fi eenyutu uffata shi'eenni Amaazonii Alibaabaa eenyutu orderii godhachuu fi jedheen tulli jedhee tole giifti koo maal si ajajamu maal si gargaaru jedheen bilbila ol fuutee naa bilbilte aloo ani abaluun jedhama ayyee Dubaay keessa koolingiin hin hojjetaayidha haadhoo koo jennaan lakkee ani biyyan jira ishi abaluun jedhama sababa hiriyoota kootiin shirrina irratti dalagameen tasa qabame biyya galee ayyee amma biyya wayii deemuudhaaf maallaqan paaspoortiidhaan baafadhu na barbaachisa Biriikoo na hubadhu ati dubartiidha na gargaari kophaa keetittiin jedhu ati guruuppii qabda guruuppii keessa saniin waliin na gargaara adaraa ani dubartiidha jettee bu'aan attaasofte dhugaa inde maatii kee bira akkamitti wanta kanaatu ni dhabamti wanti paaspoortii eegaati maatii kee gargaaraa turte waggaa meeqa Dubaay turte gaafii kana lama walitti aanseen gaafadhe waggaa 9 namni waggaa 9 Dubaay ture akkamitti birrii paaspoortiin baafatu dhaba waggaa lamaayyuu biyya san keessa taa'e ati maatii keetiif jiraattee maatii kee sappoortii gochaa turte taanaan akkamitti maallaqa paaspoortii maatii kee biraa dhabda gaafii kooti hanga biyya ambaa keessa jiraannu eega maatii keenyaaf jiraanne gaafa qabamne hidhamne biyyatti gallu gaaddisni nuti jalatti dheessinu maatii keenya ani akkasittiin beeka osoo wanta akkasii gochaa turte ati har'a osoo biyyatti galtee warra kee bira osoo hin dhaqin hiriyoota kee bira teessee gargaarsa nuun gaafattu jechuudha ati kanaaf ati kaleessa maatii kee gargaaraan turre jechuudha si galee kana ayyee mana keessa dubartiin hin jirtu ana obbolaa dhiiraan qabaa nan hubatanii bannaatish jechuudhaan boo'ichatti fuuteen taloon kun jechuudha nama rartees immoo dhugaa dubbachuudhaaf ana namni nama rara baay'een garaa laafa jechuudha annaa nama rartee lakki jedheen waggaa 9 gas turte waggaa 9 salphaa miti waggaa 9 maatii kee osoo gargaartee amma gargaarsa tana maatii kee irraan dhabdu ati walumaa galatti guruuppii keessa singalchaa ijoolleetti sagalee hin qabdaa hilaalanii gargaarsi nuti ijoollee kana waliin gargaaru waan isaan miidiyaa irratti arganii ragaa qabatama 100% qaban itti amanan waliin gargaarra so rakkoo keemnu itti mattaa jedhanii tanan akkasitti walii gallee maqaan kee eenyu jedhanii bilbila ishii seef godhadhee biraa bahee gama tiiktookii dhufe kaammaan tiiktookii yoon dhufu gasti irra jirti micayyoo kana amman dubbisaa tura jedhee seenee laale yoo laalu leevilii 32 irra jirti oh my god maaltu ta'aa jira jedhee tana baheen deebi'ee laale ammas gastii nama laayivii irra jirti tiktaak irra jechuudha de leevilii 32 dhaqeen itti bilbila tokkoon asiin laala bilbila tokkoon isheetti bilbile miyuutii godhattee dhuftee bilbila narraa kaaste maanata bilbila lama qabda bareedduutiyya dhuftee narraa kaafte lubbuu amma tiktook irra si argeen ture eeyyeen laayivii irra jira leevilii 32 irra jirta eeyyeen inde leevilii 32 jechuun salphaa miti akkamitti leevilii 32 irra jiraatte birrii paaspoortii dhabdaan gaafii kooti ammas warrin kaleessi leenca kennaafii ture gargaaraa ture ergan dhufe bultii 15 inuman itti barreessa biree namni na jalaa dubbatee hin jiru lubbiyye leenci kee biree bira ga'e makiinaan kee biree bira ga'e qurxummiin atachi keessa ergaa baate biree bira ga'e hin jedhe bar hin geenye bar ani homaa nagarre bar obboleetti koo jedhee akka oromummaatti si gargaaruufini tole siin jedhe malee anis leenca kee nagarre homaa kee nagarre na bira hin geenye kan isaa siin birmanne ani akkamitti si birmadhamee biree naan galle tokko lammaffaa mooyyuu nama ofii ta'etu nama gargaara si galee atiin tun har'a kufaatii akkanaa kan kuftu kaleessa leenca kennaafii turte warra akka dureessaa guyyaa rafee halkan tiiktook irra buluuf leenca kennaa turte sarchi godhee kanan ilaalaa ture warra isheen giiftii kennaafii turte jechuudha isaanitti bilbiladhu bilbila isaanii tokko nan qaba yoo barbaadde siifan kennaa isaanitti dawwalii na gargaaraa uummata na gargaarsisaa jedhin sababbiin garee wareegama hirphuu shinniigaa gargaarsa sii godhuuf hin jiru
ati oromoo miti kan gargaartellee namni rakkataa oromoo beelaa oromoo dhukkubsataa oromoo gargaaree tokkollee ana biraa galata qaba ati giiftii kennaa turte tiktok irra warra hojjechuuf biyya ba'ee akkanatti taa'ee kadhatuuf giiftii kennaa turte har'allee atillee isaan bira dhaqi sappoortii gaafadhu giiftii gareen keenya kan gargaaru rakkataa oromoo saba isaatiif birmata malee nama biyya arabaa taa'ee kaayyoo isaa dagatee mindaasaa ji'aatiin tiktok irratti leenca bitaa oolu hin gargaaru galeen keenya dhiifama naa godhiitii jechuudha kana fakkaata qubeen dachaa sanuu nama of danda'ee luka lamaan lafarra dhaabbateetu nama gargaara ture si galee ati maatii kee gargaara boruu keetiif immoo of duubatti waa darbachaa jiraatta ture si galee akkas ture osoo ati rakkataa oromoo ummata oromoo buqqa'e ilma oromoo dhukkubsate gargaarte risiitii natti ergite dhugaa rabbii ani addattiin si gargaara garuu ati akka giiftaraa si godhaa ture tiktok irratti leevilii 32 irra jirta shirri sirratti dalagame biyyatti dipoorti godhamte as bilbiltanatti ani leenci na biran geenye jedhee barani leenci ati tiktok irraa mar'achiisa turte na biran geenye odoo na bira ga'e maal giiftii konde kana deebisuun dadhabu ture kanaaf homtu na biran geenye sorry my sister bye bilbila warri narratti cufaa turanii gaafa seenaan koo haaree jedhu fira kooti jechuu jalqabani har'a warri si jalaa didan gaafa tokko gaafa mataan kee asii ol jedhe gaafa bifi kee akkas babbareede gaafa waan hundumtu sirka dhufu isheen koo fira kooti bor kanan ta'a jedhame jireenya eenyu irratti namal kalla sanam nigate amale senasa sanam nigate amale senasa yamu gafani kasu ulfina sabidabu bakai samogasu kunna majaib si saraji desi kunna majaib si saraji desi kunna majaib si saraji desi insanam nigate amale senasa insanam nigate amale senasa yamu gafani kasu ulfina sabidabu bakai samogasu kunna majaib si saraji desi kunna majaib si saraji desi kunna majaib si saraji insanam nigate amale senasa insanam nigate amale senasa insanam nigate amale senasa Ay, akkam nagaa fayyaa keessanii jirtu. Adda waan baay'ee nama qara armaan dura beekuu amma fotoo isaanii argee amma amantaa jijjiirratanii fotoo isaanii argee mucattii tana ani ka jedhu islaama ta'uun akkana nama bareechisa. Oh my god. Mucattiin masii online jedhamtuun masii ortodox ofiin jetti ture durii. I think ama masii online of deebifteetti. Video isiillee baay'ee qasara deddeemullee argeera akka islaamaatti uffattee islaamallee ta'eera jettee kan dubbattu illee argeera. Garuu bareeddee akkasitti bareeddee argitanii akka islaama taate. Hoo maaltu jira achi keessa akkana nama bareechuu jedhee bar uffata san immoo nuura rabbi watu nama bu'amoo yoo islaama ta'an mucattiin barbee bakka bareeda kan cittee bakka amalli jechuun amala bifasi bakka tibbooftu like you know girmaa mogosoo jedhanii amaariffaan tibbooftu taate bas ara misጥሩን ንገሩና እኛንም እንዴ ማልታ ከሰከና ባሬችስ uffatamoo amantamoo
what's happening huh ናፍንጋል ያን ጋፊን አታየቴ ማሲ ይማችሽ እናተ እንደ ባኤስ ቶሌራስ ከነመጫላ ስታበረዱ ይወዱ ጋን ለእስላማታተ ጅራት ረቢን አመንታ ሰንከተ ሲያቱርሲሱ amantaan ka abbaatii yoo amantee deemtee jiraatte itti jabaadhu midhaasi amantaa kan kee qabadhu garuu hedduu sirraa bareedeera akkitti uffatteettu haalataan kan kee dur bakka bare arrabni agara keessa dheerata nama arrabsite amma ragaa jette ኧረ ስታቶሉ ጊፍቲ ስታቶሉ ምስጥሩን ለኛም እንግዲህ ሹክ በሉ